Hayyeen akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Eebbisatek akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti jecha har'a waan addaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis bilbila jaalallee keessanii yookiin hiriyaa keessanii akkamittiin fagoorra teessanii akkamitti haakii akkasinitti gootanidha. Gara barnoota keenyaa osoo hin deemin dura warnooti channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, like godhaa jecha gara barnoota keenyaatti himuu deemnu. Innis bilbila jaalallee keessanii yookiin hiriyaa keessanii dabalataan maatii keessan ta'uu danda'u akkamittiin haakii akka goon yookiin xallafuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Dabalataan immoo yoo isin dura xallafamee jiraates akkamittiin akka irraa kaasuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaa osoo hin deemin dura like subscribe gochuu hin dagatinaa jecha. Gara barnoota keenyaa osoo yeroo deebinu koodii amma asirratti isinitti agarsiisuuf fayyadamne jalqaba osoo haakii bilbila nama haakii hin godhin kan keenya haakii ta'uuf ta'uu dhiisuusaa adda baasna. Innis koodii kanatti fayyadamna. Mallattoo urjii maslaallii 21 mallattoo maslaallii koodii asirratti argaa jirtan kanaan bilbilli keessan haakii ta'uu fi ta'uu dhiisuusaa ittiin kan adda baastanidha. Bilbila keessan irratti erga kana gashitanii booddee ni bilbiltu jechuudha. Akkuma argaa jirtan asii gadi tarreessee jira voice data fax sms jedhee gadi tarreessee jira. Naatti forward bukkee isaatti barreessee jira. Kana jechuunis inni asirratti argaa jirtan hundisaa'u haakii ta'e bilbilli kun haakii ta'e hin jiru jechuudha. Forward voice forward utuu jedhee jiraate haakii ta'e jira sagaleen jechuudha. Kanaafuu haakii ta'e hin jiru naatti forward sabab jedhee jiruuf hundisa bilbilli kun haakii ta'e hin jiru jechuudha. Kana tokko waan tokko barreedaa jechuudha. Gara haakii gochuutti yommuu dabarru immoo mallattoo urjii yeroo 2 yeroo 1 koodii kanatti fayyadamtu jechuudha. Mallattoo urjii yeroo 2 mallattoo urjii kanatti fayyadamtanii lakkoofsa bilbilaa keessan gashitu sanii booda maslaallii. Yeroo koodii kana gashitan garuu bilbila kan keessan irratti ta'uu hin qabu. Innis bilbila nama haakii gochuu barbaadanii yookiin bilbila nama silkii isaa haakii gochuu barbaadan yookiin xallafuu barbaadanii sanarratti koodii amma asirratti argaa jirtan gashitu. Innis mallattoo urjii yeroo 21 urjii sanii booda bilbila mataa keessanii irratti gashitu chimbooddee dhumarratti mallattoo maslaallii ni bilbiltu jechuudha. Fakkeenyaaf amman siimii mataa kootii isa ammatti fayyadamu kana osoo hin taane kan biraa irratti yoon bilbila itti fayyadamaaru kana ittiin viidiyoo hojjechaaru kana irratti hidhuu barbaade bilbila mataa koo irratti gashaa akkistiin bilbila nama haakii gochuu osoo hin taane bilbila nama haakii gochuu barbaadan sana irratti akkistiin bilbila mataa keessanii gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf amanii bilbila koo siimii biraa irratti akka hidhamu sababan barbaadee fi akkistiin kana nan gasheen sanii booda nan bilbilaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Register was successful jedheera. Kana jechuun bilbilli nuti itti fayyadamaa jirru kuni bilbila amma 49 jennee gashinee irratti galmaa'ee jira. Kana jechuunis gaafa bilbilli asirratti bilbilamu gara amma silkii amma yookiin bilbila lakkoofsa bilbila amma gashinee irratti kallattii uumaan walluukaa bilbilamuu danda'a jechuudha. Namni bilbila keessan xallafe suni yookiin bilbila lakkoofsa isaa gashee suni gaafa bilbilli asirratti bilbilamu innis dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu galmaa'eera keesstiin haakii silkii nama tokko haakii gochuu dandeenya jechuudha. Irraa kaasuu yoo barbaadan immoo erga keesstiin xallaftanii booddee xiqqoo turtanii irraa kaasuu yoo barbaadan immoo koodii wal fakkaatu ta'e jalqaba isaa irratti maslaallii yeroo 2 maslaallii ammas 21 maslaallii
koodii kanatti fayyadamne irraa kaasnaa jechuudha. Bilbila nama haakii gootan irrattis ta'uu danda'a, bilbila keessaniin akkaasitiin irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Sanii booda ni bilbiltu koodii kana erga gashitanii booda irraa kaasuu yoo barbaadan jechuudha. Isa haakii ta'e ni bilbiltu. Akkuma argaa jirtan irrees successful. Kana jechuun irraa ka'ee jira jechuudha. Inni galmaa'ee lakkoofsa bilbilaatiin haakii ta'ee ture irraa ka'ee jira jechuudha. Irra deebinee isa haakii ta'e amma irraa ka'eera sabateef isa jalqabatiin cheekii gooneen haakii ta'uuf haakii ta'uu dhiisuusaa adda baasna. Jalqaba galmaa'ee ture achiin booddee irraa kaasne amma immoo cheekii goonaa jechuudha. Bilbilli kun akka inni haakii ta'eef hin taane. Akka argaa jirtan akkuma isa jalqabaatti deebi'ee jira jechuudha. Inni biraan koodiiwwan kuni koodii baay'ee jira. Koodii fayyadamtanii haakii gochuudhaaf koodiiwwan kun gaafa isin bilbila nama haakii gootan namni koodii kana beekee bilbila isaa akka inni haakii ta'e adda baasuu danda'u. Koodii akkasii beeka taanaan eenyu bilbila isaa akka haakii godhee adda baasuu danda'a jechuudha. Innis fakkeenyaaf akkuma jalqabaatti mee haakii agoonu. Kana haakii gochuuf itti fayyadamtu jechuudha. Koodii kana achiin booddee bilbila mataa keessanii irratti gashitu. Bilbila irratti hidhuu barbaadan yookiin akka inni irra ittiin dhaggeeffachuu barbaadan irratti haakii gootu. Fakkeenyaaf silkii kanaan haakii gochaa jira 4953 jedhee jiru kanaani sanii booda nan bilbilaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan register was successful. Akkuma silaa irratti galmaa'ee jira jechuudha. Akkaasitiin haakii ta'uusaa dhibba akkamittiin adda baasuu dandeenya isa jedhuuf jalqaba irraa kaasneetu cheekii goonee ilaalle voiisiin akka inni haakii hin taane adda baasne. Amma immoo osoo irraan kaasin yoo ilaalle koodii masa jalqabaattiin cheekii goonee jechuudha. Koodii kanaan cheekii goona. Amma haakii goone irraa garuu irraa hin kaasne. Amma immoo irraa hin kaasin gaafa laallu mee bilbila. Akkuma argaa jirtan waan ajaa'ibaati. Voiisii lakkoofsa bilbilaa kanaan haakii ta'eera jedheetu fida. Akkuma argaa jirtan voiisii lakkoofsa bilbilaa kanaan 4953 jedheetti lakkoofsa kana haakii ta'eera jechuudha. Yeroo baay'ee koodiin koodooti salphaan jiru. Koodii baay'ee harki caalaan isaanii lakkoofsa bilbilaa nama haakii godhee ni agarsiisu jechuudha. Inni kun akkasitiin agarsiisee jira. Lakkoofsa bilbilaa kanatu bilbila itti fayyadamaa jiru kana haakii godhee jechuudha. Okay, goone keessaa baanee irraa kaasna. Nama haakii sin jalaa godheeyyuu adda baasuu dandeessu jechuudha. Bilbila hiriyaa keessan ta'uu danda'a, maatii keessanis ta'uu danda'u. Koodii amma argama sinitti himee kunoo koodii kanaan adda baastu jechuudha. Sin jalaa hidhamuu dhiisuusa. Kanaan immoo irraa kaastu koodii misilaalli yeroo 21 misilaalli irraa kaasuuf kun immoo akkuma argitan irraa ka'eera jechuudha. Silkii nama hidhuudhaaf immoo 21 kana erga gashitanii booddee duwwaa 9 jettanii silkii mataa keessanii erga gashitanii misilaalli guutanii hin bilbiltu jechuudha. Kana gaafa gootan immoo silkii mataa keessanii osoo hin taane silkii nama haakii gochuu yookiin xallafuu barbaadan irratti gashitu jechuudha. Inni lammaffaan koodii baay'ee nama ajaa'ibuu fi koodii baay'ee irraa of eeggachuu qabdan jedhee isin gorsuu qabudha. Innis koodii amma laallee irratti bilbila nama haakii sin jalaa godhee ni agarsiisa. Koodii amma laaluuf jedhu kanarratti bilbilli keessan koodii kanaan fayyadamee namni haakii yoo sin jalaa godhe yookiin isin haakii gootan
hidhameera haakii ta'eera isiniin jedha malee bilbila nama haakii godhee hin agarsiisu. Koodiin kun koodii baay'ee cimaadha hundumarra. Koodota baay'ee jiru. Hamma sana koodii warra jiran keessaa inni kun addadha. Warri kaan hundi isaanii koodoti warra jiran hundi isaanii bilbila nama haakii godhee yookiin isin haakii gootanii bilbila keessan in agarsiisaa jechuudha. Koodii namni ittiin cheekii godhe yoo ilaale kun garuu haakii ta'eera ina bilde jedhee agarsiisa malee koodii bilbila mataa keessan yookiin nama haakii godhee in agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila akkuma amma goonetti koodii kana fayyadamnee mee bilbilatti fayyadamaa jiru kana haakii goonu. Akkuma isa jalqabaa inni kun immoo mallattoo urjii jalqaba irratti tokkitti gala 004 mallattoo urjii erga gootanii booddee akkuma staayiliin isaa tokkomadha. Duwwaa 9 goonee lakkoofsa bilbila mataa keenya erga gashinee booddee masalaalii gashina. Akkuma argaa jirtan mallattoo urjii 004 urjii sanii booda bilbila mataa keenya sanii booda masalaalii siin booda bilbilaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan bilbilli kun galmaa'eera jechuudha. Bilbila biraa irratti sababa galmaa'e okay jenna haakii ta'eera jechuudha. Gaafa haakii ta'eera gaafa jennu voice gaafa bilbila kana irratti bilbilamu namni haakii godhe sunis carraa dhaggeeffachuu qaba jechuudha. Innis kaasee haasa'uu danda'a yoo barbaade immoo dhaggeeffachuu danda'a. Haakii ta'eera gaafa jennu wanta isin haasoftan yookiin gaafa isin irratti bilbila keessan irratti bilbilamu kaasee haasa'uu danda'a yookiin immoo wanta isin haasoftan dhaggeeffachuu danda'a. Mee erga xallafnee booda cheekii isa ittiin goonuun immoo kana bilbila kana mee cheekii yaa goonu. Hidhamuu fi xallafamuu dhiisuusaa yookiin haakii ta'uusaa adda baasna. Koodii kan adda baasuuf akkas jalqabaa miti kun immoo jalqaba irratti mallattoo urjii sanii booda akkuma argaa jirtan mallattoo urjii 004 masalaallee sanii booda ni bilbila. Akkuma argaa jirtan waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Service was enabled jedha malee bilbila nama haakii godhee sanaan fiduu jechuudha. Jalqaba inni koodii inni jalqaba voice jedhee bilbila nama haakii sin duraa godhee ni agarsiisa. Kun garuu nama bilbila sin jalaa haakii godhe yookiin sin haakii gootanii bilbila keessan in agarsiisu jechuudha. Koodii baay'ee ajaa'ibaati. Irraa of eeggachuu qabdu. Isinis waan badaa fakkaatti hin fayyadamne abdiin qaba. Bilbila kana haakii ergatee ta'uusaa erga barree booddee irraa kaasuuf kana fayyadamnaa jechuudha. 004 akkuma argaa jirtan masalaalii 004 masalaalii irraa kaasuuf nu fayyada jechuudha. Koodii kana irraa kaasuu dhuma dandeenya malee nama haakii godhee ittiin adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma argaa jirtan koodii kanaan irraa kaasuuf fayyadamna ni bilbila. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Service has been disabled irraa ka'eera jedha malee ammas nama haakii godhee nu ittiin agarsiisu jechuudha. Koodota baay'ee jiru gara fuulduraatti koodii waraafan isiniif dhiyeessuu na yaala. Barnoota irraa kana yoo jaallattan isinitti tole like subscribe godha. Gaaffii fi yaada qabdan immoo comment irratti nuuf barreessaa. Subscribe yeroo gootan immoo subscribe godheera jedhaati comment irratti isas nu barreessaa yoo yaadaaf gaaffii qabaanne. Guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalladha. Subscribe godhaan nu jajjabeessaa jecha. Hanga barnoota biraa wal agarruutti. Bye.